PayPal guutummaan guutuutti nuuf dalagu akkamitti banachuu dandeenya? Akkasumas PayPal kaardii nuun gaafanne jechuudha. Paaspoortiis ta'ee waan hundayyuu nuun gaafanne akkamitti banachuu dandeenya? Guutummaan guutuutti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana aga xumuraatitti yoo ilaaltan ta'e jechuudha. Akkamitti akka PayPal sirrii ta'e akkasitti jechuudha nuuf dalagu guutummaan guutuutti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Isin kan isinirraa eegamu viidiyoo kana jalqabaa haga xumuraatitti qofa ilaaluudha jechuudha. Egaa erga kana jennee namoonni chaanaala Aziz Jaaluutiif haarawaa taatan jechuudha. Subscribe gootanii maatii keenyatti makamuu dagatinaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu jechuudha wanti kuni PayPal jedhama jechuudha. Maallaqa erga akkuma akkaawuntii kamittuu jechuudha. Maallaqa isin fudhataaf keessattis maallaqaan qabata jechuudha. Egaa isinii wanti isin gochuu qabdan jechuudha. Viidiyoon kun akka isin bira dhaqqabeen chaanaalii Aziz Jaaluu kana subscribe gootanii viidiyoolee asirratti argamu jechuudha. Hundumasaa kanneen isin barbaachisan jechuudha. Keessa hordofuudha jechuudha. Viidiyoo gaafa nu barbaachise qofee daawwachuun gaarii miti jechuudha. Yeroo argannetti viidiyoolee hundumaayyuu daawwachaa deemne jechuudha. Viidiyoo waa'ee appilikeeshiniitiin wal qabatu baay'ee nu gargaara jechuudha. Egaa har'a akkuma beekamu PayPal guutummaan guutuutti guutuu addunyaatti dalagu banachuudhaaf deemna jechuudha. Ofsaanii viidiyoo kiyya jalqabaa hanga xumuraa ilaaluu qofaadha. Garasitti deemna jechuudha. Egaa jalqaba irratti gara kiroomii keenyaa dhufna jechuudha. Gara kiroomii keenyaa yeroo dhufne gara sarchii kanatti www yeroo sadii fi tuqaa goone jechuudha. PayPal jennee barreessine jechuudha. Sana booda slash goone SA goone tuqaa com goone jechuudha. Sana booda peejii kanatti nu ba'a. Kana yeroo tokkoof gadi tuqna jechuudha. Kunoo bakka liinkii kana jechuudha. Tuqannee gara fuula duraatti deemna. Sana booda peejii Arabiffaan jiru kanatti nuuf ba'a jechuudha. Kana yeroo tokkoof gadi cuqaasna jechuudha. Yeroo tokkoof kana gadi cuqaasna. Ergasii akka laaptooppiitti fayyadamaa jira jechuudha. Bilbila kiyyaa isinii insireeffachuu jechuudha. Garuu kan dura ilaallu jechuudha. Arabiffarra jira amma kuni akkamitti akka Ingiliffatti deeffattanu. Bakka jala kana kunoo alaabaan Saudi Arabiyaa jirti. Ingiliffa yeroo tokko nan tuqne jechuudha. Ingilishii irratti deebi'a. Sana booda immoo gara bilbila normaaliitti deeffachuudhaa fi tuqaa sadan gaaraa kana yeroo tokkoof hin tuqna jechuudha. Tuqaa gara gubbaatti argamu kana yeroo tokko hin tuqna. Amma gara bilbila normaaliitti deeffachuuf jechuudha. Deeskitoop saayitii irra waan jiruuf. Amma raayitii kanarraa kaaseen gara boodaa deebina jechuudha. Amma akkuma argitan nuuf guddatee jira jechuudha. Amma PayPal keenya banuu qofaatu nu hafaa jechuudha. PayPal keenya immoo akkamitti akka banannu kunoo bakka menu bakka jedhu kana yeroo tokkoof gadi tuqna jechuudha. Ergasii sign up waan jedhutu nu dhufa. Sign up yeroo tokkoof hin tuqna jechuudha. Personal account immoo business account kan jedhutu jira jechuudha. Asitti continue new personal irra keenya continue tuqna jechuudha. Ergasii Jarman irra jira jechuudha. Amma biyya country Jarman irra jira. Biyya Jarman irra waan jiruuf yeroo tokko kana tuqne jechuudha. Xiyya kana tuqne Saudi Arabiyaa barbaaddanna jechuudha. Biyya keessa jirtan barbaaddattu isinis. Biyya keessa jirtan barbaaddanii ol harkiftu jechuudha. Ol harkiftanii ol harkiftanii yeroo biyya isin keessa jirtan irra geessan gadi cuqaastu jechuudha. Amma kunoo Saudi Arabiyaan kunooti gadan tuqa jechuudha yeroo tokkoo fi ergasii get started bakka jedhu yeroo tokkoof cuqaasna jechuudha. Amma emailii keenya nu gaafata. Emailii keenya finneetti guunnaa jechuudha yeroo tokko emailii duraan ittiin yaalle jechuudha. Emailii ittiin banuuf yaaliin goone
dhannee bakka imeelii keenyaati koppii goonee finnee dhufnaa jechuudha. Ergasii yeroo tokkoof gadi tumna jechuudha. Amma asitti jechuudha wanti nu dogongoruu hin qabne imeeliin keenya harkaatti barreessinus koppii goonus rakkoon tokko hin jiru jechuudha. Wanti barbaadamu imeeliin nuti ittiin banannu kuni duraan ittiin hin yaalamin akkasumas dogongora hin ta'in jechuudha. Yeroo PayPal keenya bannu ergaan akka bakka biraan dhannee jechuudha waa dogongorree. Kanaafuu imeelii keenya isa sirrii jechuudha of duuba deebinee koppii godhannee dhaqnaa jechuudha. Amma koppii godhataan jira. Amma yeroo tokkoof gadi qabeenii jechuudha. Koppii bakka jedhu kana nan tuqa jechuudha yeroo tokkoofi. Amma gara Chrome keenya deemneetiyyuu keessatti paste goonee banuu jalqabna jechuudha PayPal keenya. Asitti finnees amma koppii goonee paste keessatti goona jechuudha yeroo tokko. Amma yeroo tokkoof gadi tuqna jechuudha. Amma paste keessatti ta'e jechuudha imeeliin keenya. Next tuqnee gara fuulduraatti deemna. Asitti bilbila keenya lakkoofsa biyya keessa nuti jirru sila irratti deeffannee sana nu gaafata jechuudha. Maal goonaree lakkoofsa keenya itti naqna. Lakkoofsa keenya akkasitti yeroo itti naqne jechuudha. Next tuqna yeroo tokkoofi asitti koodii nu gaafata jechuudha. Koodii ergaati irratti ergama jechuudha lakkoofsa sana irratti. Ergaa nuuf ergamu sana hello goona yookiin done goona jechuudha. Maaliif lakkoofsa sana tokko tokko nootti naquu barbaanne done goona jechuudha. Amma done gooneerraa koodii sana asitti itti galchina jechuudha. Asitti itti galchina amma koodiin koo kana jechuudha. Kana yeroo tokkoof gadi cuqaasaa ofiin fudhatee gara fuulduraatti deema jechuudha. Sana booda paaspoortii create goona jechuudha. Paaspoortii lakkoofsa 8 ta'e. Lakkoofsa xixiqqaa qubee xiqqaa fi lakkoofsaa fi qubee guddaa kan qabu jechuudha. Akka itti yeroo itti naqne jechuudha. Sana booda next tuqna jechuudha. Amma akkuma argitanii 8 gaheera jechuudha. Raayitii lama naaf agarsiisee jira waan ta'eef. Kana booda maal godha next tuqa jira yeroo tokko gara fuulduraatti deemna jechuudha. Next tuqannee. Egaa gara fuula kanaatti nu deebisa jechuudha. Personal infoodha. Personal infoon maqaa keenyaa fi wantoota garaagaraa nu gaafata jechuudha. Jalqaba irratti maqaa keenya nu gaafata. Asitti maqaa keenya guunna jechuudha. Jalqaba irratti first name. Itti aansee last name immoo maqaa abbaa keenyaa guunnaa jechuudha. Maqaa abbaa keenyaa guunna jechuudha. Maqaa ittiin banachuu barbaanne sana. Itti aansee immoo national ID ittiin buutan wachumatti dhiiftu jechuudha. ID number jechuudha. ID number immoo waan itti naqu kana waan fakkaatu jechuudha. Isin national ID dhiiftanii jechuudha. ID number kana wama tokkotti naqxu jechuudha. Lakkoofsuma ani itti naqu kanallee itti naqxanii kan biraa yoo itti dabaltan yookiin irraa riftanii lakkoofsa gosa jijjiirtan gaarii ta'a jechuudha. Sana booda date birthday jechuudha. Date of birthday kuni asitti guyyaa guunna jechuudha. Guyyaa guunna bakka jalqabaa kanatti jechuudha. Asitti immoo baatii guunna jechuudha bakka lammaffaa kanatti. Baatii 6 keessa dhalannee 5 keessa dhalannee 7 keessa dhalannee achitti itti guunneetuyyuu gara fuulduraatti deemna jechuudha. Maaliif jennaan rakkisaa miti waan IDdhaan banataan jirree fi akka itti tola banataa waan jirruu fi ID guyyaan dhalootaa dirqama miti jechuudha. Sana booda next goona jechuudha. Ergasii address line akkasumas street name and house number jedhe jechuudha asitti. Egaa kana maal goona wama tokko tuqna jechuudha bakka jiru sana magaalaa sanatti galchuu fi lakkoofsa manaa gaafataa jira. Egaa kan nuti tuqnu nuti immoo magaalaa jiru sana qubee sana yeroo itti barreessine jechuudha magaalaa sana qubeedhaani nuuf baasa jechuudha. Sana booda wama tokko tuqna jechuudha Googleen nuuf fida waan ta'eef. Amma taayif jedhee barreessa. Taayif jennaan taayif street jedhee nuuf fidee jira jechuudha. Kanan tuqna yeroo tokko street Riyadh. Egaa kana waan ta'eef address line sirii immoo maal goona Saudi Arabiyaa jennee yookiin Saudi Arabiyaa jennee jechuudha. Kan nan balleessaa. Saudi Arabiyaa jennee jechuudha address line siriin kun dirqama. Saudi Arabiyaa jennee PO box faa qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana sirrii miti kanan guutaa jiru kuni booda deebi'anii sirreesse sin agarsiisa jechuudha.
PO Boxii magaalaa jirru suni dirqama jechuu yookiin PO Boxiin biyya keenya keessa jiru suni itti galchuun dirqama jechuudha bakka kanatti. Egaa kana waan ta'eef akkasittis banamuu danda'a. Mee kireet goonee ilaalla jechuudha. Garuu booda deebinee sirreessina adrees laan 3 kana jechuudha. Akkasitti kireet ta'uu danda'a jechuudha. Garuu nuti gara boodaatti deebinee jechuudha waan sirreessinu qabnaa jechuudha. Adrees laan 3 kana PO Boxii xaayif kana sirriitti amma fakkeenyaaf xaayif irratti waan lokeeshina xaayif irra waan galchee fi PO Boxii xaayif Saudi Arabiyaa PO Boxii xaayif kana fideen dirqaman galcha jechuudha. Maaliif jennaan asitti dhuftanii jechuudha biraawuzarii biraa keessatti yookiin immoo Google biraa keessatti dhuftanii jechuudha xaayif PO Box number jettanii barreeffattu ni nuusiniif dhufa jechuudha. Sana booda gadi buutanii bakka kanatti PO Boxiin isaanii kana waan ta'eef yeroo tokkoof gadi qabdu jechuudha. Sana booda yeroo tokko nasin gadi qabdan jechuudha copy godhattu jechuudha. Ergasii gara boodaatti deebitanii jechuudha maal gootu warra kana irraa balleessina jechuudha. PO Box isa jedhu kana irraa balleessine jechuudha. Guutummaa namatti kanarraa Saudi Arabiyaa PO Boxii isa jedhu ammarraa balleessine isa kana paste keessatti goone jechuudha. Saanduqa kana right itti godhannee maal goona gara fuulduraatitti jechuudha. Create an account kan jedhu kana yeroo tokkoof hin cuqaasna jechuudha. Amma guutummaan guutuutti PayPalin keenya banameera jechuudha. Maaltu nurraa hafee waan muraasatu nu jalaa hafee jechuudha. Maal gochuu qabna asitti kaardiidhaan yoo itti hidhachuu barbaadan asitti kaardii itti hidhattu. Maallaqa yoo fudhachuu yookiin gaafachuu barbaadan as tuqxu jechuudha. Ammuma tu gara akkaawuntii keessan hin deemin. Nuti garuu not now kan jedhu kana yeroo tokkoof jala kana irra tuqannee gara fuulduraatti deemna jechuudha. Erga gara fuulduraatti deemne jechuudha akkaawuntiin keenya banamaa akka ta'e ilaaluu deemna jechuudha. Ammas kaardii yoo nu gaafate not now jennee dabarfanna jechuudha. Yoo qabaattan kaardii lakkoofsa isaatti guuttu. Egaa akkuma argitan waaw kana fakkaata jechuudha. PayPalin keenya guutummaan guutuutti kan dalaguu danda'u jechuudha guutuu addunyaatti. Kunoo akkanatti banannee jirra jechuudha. Akkuma argitan jechuudha PayPalii sirrii ta'e kan dhibbaan dhibbatti dalagu jechuudha. Utuu PayPalin dalagu ta'eeti as keessatti waan nu gaafatu qabachuu. Mallattoo diimessee nutti agarsiisa. Baay'ee nu rakkisaa jechuudha. Maallaqan gaafatu akkasumas in ergu jechuudha. Amma garuu conform godhanna emailii keenya deemne. Emailii keenya immoo refresh yeroo tokko goone jechuudha. Service PayPalii kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi tuqna jechuudha. Achumaan immoo akkatti paaspoortii keenya jijjiirannu ilaallaa jechuudha. Yeroo tokkoof conform email bakka jedhu kana yeroo tokkoof gadi tuqne aganni nu dabarsutti eegnaa jechuudha. Ergasii meemee paaspoortii sirrii hin taane wrongii tokko galcheen ilaalaa jechuudha. Sana booda deebinee paaspoortii jijjiiree conform email keenya godhannee paaspoortii beeknullee achi itti galchannee akkan daganneef jechuudha. Amma meemee login godha jechuudha paaspoortii sirrii hin taane galcheen jira. Amma security challenge kana yoo inni isinitti fide jechuudha maal gootu human jettu jechuudha. Akka roobootii hin taane akkuma nu beekuuf jechuudha. Roobootii akka hin taane jechuudha. Egaa asitti maal goona forget bakka jedhu kana yeroo tokkoof gadi cuqaasnaa jechuudha. Forgetii kana yeroo tokko cuqaasnaa paaspoortii jijjiirree conform godhannee achumaanii xumura jechuu barnoota keenyaarra. Egaa next tokko jechuudha. Egaa filannoo lama yookiin lakkoofsa yookiin emailiidha. Lakkoofsatti ol deebisnee next tuqneerra kunooti. Koodii haaraa ergisiifanna jechuudha. Paaspoortii keenya jijjiirrannee gara akkaawuntii keenya verify emailidha walitti godhachuutti deemaa jirra jechuudha. Submit goona. Egaa asitti paaspoortii jalqaba irratti galchineeyyi jala kanattis galchine jechuudha bakka lammaffaa kanatti. Egaa isa jalqabaa guunne kan gad dabarfanna. Asittis isuma gaaraattiin kan wal fakkaatu feeroliitii wal fakkaatu galchinee sana booda jechuudha save passport bakka jedhu kana yeroo tokko gadi cuqaasna. Erga akkas goone
akkuma argitan jechuudha kana yoo isin fide x gootanii jechuudha browserii biraati asitti passwordii amma save goone amma itti galchina jechuudha passwordii haarawaa amma ittiin login goone seenu qofaatu nu hafee jechuudha passwordii amma qopheeffanne asitti galchina jechuudha egaa login kan jedhu kana yeroo tokko fincuqaasna conform bakka jedhu kana yeroo tokko fintuqna jechuudha fuulduratti kan nu gaafatu yoo jiraate akkaawuntii baankiitti walitti kan jedhu jiraachuu danda'a jechuudha isas kan waliin ilaalu ta'a amma garuu akkuma jedhe kana kunooti link US bank account jedha jechuudha nuti garuu nu barbaachisu X tuqnee dabarfannaa jechuudha X tuqnee gara fuulduraatti deemna jechuudha hin qabnu waan ta'eef baankii USA okay gara fuulduraatti agan dubarsettu enne jechuudha yeroo gara fuulduraatti nu dabarse jechuudha akkuma argitanitti PayPalin keenya kan sirrii ta'e jechuu kani akka ajaa'ibaatitti dalagu ala kanaan banannee jechuu maallaqa sin gaafata of keessattis kan qabatudha kan erguudhas jechuudha yoo of keessaa kan itti dabarfamee qabu ta'e jechuudha of keessaa akkaawuntiin kuni egaa barnoonni keenya guyyaa irraa kana fakkaataa jechuu namoonni Aziz Jaaloo subscribe godhaati viidiyoo kanallee hanga xumuraatitti ilaala waan wajjiniin turtaniif galatoomaa